Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u warroonni hin beekne yoo jiraattan kennaa jaalalaan jedhama isinin jedha warroonni maatii kiyya turtan guddaa galatoomaa laayik gochuu sheer gochuu hin dagatiinadha isinin jedha warroonni mana kiyya haaraa taatan immoo sabskiraayib godhaa laayik godhaa uummata jaalalaa uummata qashtii isinin jedha warroonni duraan koomantiidhanis akkasumas laayikii gootanii sheerii gootanii jajjabeessaa turtan galanni keechan bilisummaa haa ta'u uummata qashtii galanni keechan bilisummaa haa ta'u isinin jedha galatoomaa guddaa tokkoon isinin jedha egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keechan inooluu akkuma argitanii yaa samuuna kana ashandaa waa'ee bultii namaa keessa seenanii bultii namaa warra bultii ijaarratee bultii ifatee jireenya ofii oofatu keessa seenanii warroonni bultii namaa keessa seentanii baxabbaxan rabbii sodaadha waaqayyo keessan uumaa keessa sodaadha namni kamiyyuu addunyaa kanarratti nafu bultii nama keessa seentanii keessumattuu nama ilmoo walirraa qabu amma samuuna kana akkuma beektanii ashandaa waa'ee haadha manaa reedii fi waa'ee reediti dhugaa baay'ee tokko ulfaataa namni bultii namaa keessa deemtanii asii achi osoo keessa galuu baattanii wanta meeqa jirame kan amma yeroo itti dhimmamu waan meeqatu jira garuu bultii namaa keessa seentanii warroonni bultii namaa diddan jireenya keessanii yommuu addunyaa kana darraa dabartanii reebu qonnaa hin qabdan maaliif gaa'ela jechuun waan salphaamuti haati manaatii fi reediin haati manaatii fi reediin daa'ima tokko walirraa qabu daa'ima kichuu keessumaa daa'ima akkas nama marartu sanii dhugaa baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif jennaan ilmoon haadha malee bareeddu haati ilmoo malee bareeddu jechaadha dhugaa baay'ee tokko ulfaata ishiinis namni osuma namni tokko dhiirri tokko osoo gaa'ela qabu gaa'ela namaatirratti dubartoonni warroonni dhiira namaa dhaxxanii namarraa fudhatan rabbuma keessa sodaadhaa dhugaa rabbii waan ofii keetii hin jaalanne tokko akkamitti namaa jaalachuu dandeecha atiin kuni abbaa manaa kee tokko yaa'u reedinii fi haati manaasaa waan gaarii waan badaas hamtuus gaaris waliin dabarsanii yaa'u baay'ate yoo xinnaate waggaa 5 ol wajjin jiraatanii turanii garuu amma gargar ba'anii yaa'u namni rakkoonis jira gammachuun jira rakkoon jira rakkoo san hunda waan baay'ee keessa darbanii arrammoo bakka jireenya ho'ifatanii jireenyi bareedee ho'ifatanii fooyya'anitti namni biraa deebi'ee immoo irratti galuun kun baay'ee ulfaata dhugaan akka kootitti baay'ee tokko natti ulfaata warroonni immoo achi deemtanii karaa isaatis gurtanii karaa haadha manaa isaatis gurtan homaa gatii tokko hin buustan oosni danda'ame oo dandeechan jechaadha karaa isaan walitti deebi'aniif yaala karaa isaatirra sosoon gurin karaa isheetti sosoon gurin maaliif jennaan bultii isaanii keessa namni biraa beekuu hin danda'u isaan lamaan malee rakkoo isaan jidduu jiru kanaaf oo danda'ame walitti araarsuu yoo hin danda'amne immoo isa gaarii godhanii ishii hamtuu godhuunis barbaachisaa miti ishii gaarii godhanii isa hamaa godhuunis barbaachisaa miti maaliif zoortee ni deebiti maaliif jennaan ilma haadha dhiirati waan taateef haati dhiiraa yoomiyyuu taate ni deebiti mana ishiititti mana ishii ganamaatitti jireenya ishiititti kanaaf haati dhiiraa eessayyuu nattu jechaadha osoo dubara taatee haa taatu mucaa ishii santuu boru zoorsee mana ishiititti galchaa jechaadha kanaaf ammaaf yeroodhaaf gargar ba'uuf akkaatti malee warroonni immoo dhuftanii dhirsa namarraa fudhachuudhaaf abbaa manaa namarraa fudhachuudhaaf haaraa barbaadadha mee kan namni barbaaddate yookaan kan namni bultii qabu gaa'ela dhaabbatee jiru maal gaa'ela namaa keessa diiguudhaaf maa deemtan akka seexana dhugaa rabbii seexana qof kan bultii namaa diigu namni nama ta'ee dhalatee sammuu qabaatee akkamitti bultii namarratti diiguuf deema kanaaf shamarran keenya yeroo baay'ee waan haaraa barbaaduuf deeman malee kan nama tokko dhaxxanii nama jalaa hin tuqinadha dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiisa maaliif jennaan jireenya jechuun waan salphaa miti jireenyi kun matuma isaatiin jireenya jechuun qabsoodha qabsoo hedduutti dabarsitee waan baay'eetti taateetti caccabdee haati firaa warra dhugaa rabbii jireenya ishii kana
amma immoo jireenyi nuuf fooyya'ee waliin jiraannu gisee jedhanitti immoo gargar ba'uun isaanii baay'ee tokko nama gaddisiisa. Isiniin jedha warroonni asii achi deemtanii harka cabacabdanii sodu gadi teechanii baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo walitti isaanii deebisuun jedhaan akka kootitti maaliif haati dhiiraa baatee akkasitti walii gadi tankaraatatu bultii biraatis dhaabu ta'e ilmoo ishii kanaa biroo rofti. Abbaa manaa ishii san dhiisuuf osoo hin taane ilmoo ishii kanatu ishii marara. Maaliif dhalli haati ilmoo haadhumaan tulti. Haati namaa sun haga haadha isaa saniin geechuu maalumaafuu ta'e ilmoon kanuma haadha madhalteen tultiyyuu. Akkasii kanaafuu warroonni dhuftanii bultii namaatirra galtanii rabbii keechan sodaadhaa, waaqa sin uume sodaadhaa. Guyyaa addunyaa kanarra dabartan lubbuun keessan boqonnaa hin qabu. Kanaaf namarratti hin deemina, gaa'ela namaa hin diigin. Yoo gaa'ela namaa didduu taate jireenya kee keessatti gaddaa jiraatta. Namni dhufee si miidhu malee nama miidhuuf hin yaalina. Haati Firaa'ol miidhamtuudha. Garuu ishii miidhamtu tana wayya. Maaliif ishii dhaxxee irratti miidhuusan nama miidhurra ofii miidhamuutu irra salphata. Kanaaf dhaxxanii bultii namaarra hin seeninaadha. Bultii namaa hin baxabbaxinadha. Waa'ee namaa hin dubbatinadha. Dhugaa Rabbi namni irtaa yookaan namni gammachuu qaba jechuun namni tokko yeroo baay'ee maallaqa qabaatanii gammachuu hin qabaatanii, hojii qabaatanii gammachuu hin qabaatanii kennaa waaqayyo namaa kenne fakkeenya jechaadha. Gammachuu qabaachuu waa'ee namaa yoo dubbachuu baatte waa'uma kee tokko waa'uma jireenya keetii tokko zimjitteetuma jireenya kee keessa galte inni sunu gammachuu mataa tokko bara. Waa'ee namaa kun asiin ba'e kun achi seene asiin galee akkas ta'e kun ebiloo eessa oolee eessa bulee akkamitti jiraata namoonni baay'ee jechaadha. Dhugaa Rabbii yeroo kanatti namni waa'ee ofii dhiisee waa'ee namaatiif cinqama. Maaliif akka ta'e hin beeku. Waa'ee ofii isaanii ofii akka itti jiraatu hin beeku. Jireenya isaa hin beeku. Karamitti akka ofu hin beeku. Jireenya isaa maal akka jiraatu boruusaa gaa'ela dhaabbatee akkamitti akka jiraatu fi maatii isaa akkamitti akka guddisu hin beeku. Garuu waa'ee namaa kana ashandaa xiqqoo yoo arge bakka amma argitanii jirtu reedii fi haadha manaa reedii feesbuukiin madadaan tokkokiin madadaan sooshaal miidiyaan madadaan yuutuubiin madadaan footuma isaaniiti. Ani maaliif namni akkanatti xiqquma ishee dhugaa Rabbii acabacabuu jaalatu warroonni sooshaal miidiyaa kanarra jiraatanii akkasii. Kanaafuu waa'ee namaa mee warroonni waa'ee namaa dubbatan ani maali jedha namatti quba qabuun dura ani maali jedha namatti yoo quba qabde namni quba kan qabdu tokko atti qabda afurimmoo sitti garagara. Kanaaf ani maalirra jira ani akkamittan jira jireenyi kee maal fakkaata kan mana madaamatti hojjettu hojii kee hojjetadhu kan biyya baate hojiidhaaf waa takka nama hin xaqqabu. Asiin ba'ee achiin ba'ee asiin galee asiin dhufe jechuun kuni faayidaa hin qabu. Yeroo baay'ee jecha namoonni sooshaal miidiyaa kanarra ta'anii yeroo hunda namuma xiqqeessa namuma arrabsa waa'uma namaa arrabsa waa'uma namaa dubbatan yeroo baay'ee waa'ee namaa halkanii guyyaa ashandaa godhataniituma namuma arrabsu kana deemanii namoonni sun zooranii gadi xiqqaatu. Namni isaan hin kabaju kabaja hin qaban bootaa ta'anitti namni isaan hin kabaju xinnaan isaa hin kabaju guddaan isaan hin kabaju kan umurii isaaniitii gadi bakka akka wayii gadiitti isaan laalu. Maaliif immoo kana kan taasise abbuma sanii jechaadha. Yoo ati of kabajje namni reessi kabaja. Yoo ati of jaalatte namni reessi jaalata. Obboleecha kiyya duraan dursiitiin ani maali jedhee of laale waa'ee namaa dubbachuun dura ani maalan hojjechaa jira ani maalirra jira jireenyi kiyya akkamii kara fuulduraatti akkamii maatii godhadhee gaa'ela dhaabbadhee akkamiin jiraachisuu danda'a jettee waa'ee kee hojii dubbatte waa'ee nama gaa'ela addaan ba'anii kun asiin ta'ee sun achiin ta'ee kun kara ishii gora kun kara isaa gora kun hin barbaachisu kara lachuu goru. Maaliif isaan lamaantu wal beeka gaalli gaala isaanii ilmoo walirraa qabu. Garuu gaalli dhiiguun namni waamaa baay'ee ulfaata. Gaala mootii namni tokko jaalatteetu jaalallee waan lamaan aga addaan ba'an yoo wal jaalatanii dhugaadhaan yoo wal jaalatanii yoo gargar ba'anii aga namatti ulfaatu aga nama dhabetu beeka. Akkasumas baay'ee tokko ulfaataan akka kootitti jechaadha. Nama tokko immoo wajjin jiraattee mana tokko keessa jiraattee ilmoo irraa qabaattee adda ba'uun immoo agam akka ulfaatu beekuun itti ulfaata akka kootitti. Kanaaf
rakkoo isaaniin jidduu jiru isaanumatu beekata. Rabbi yoo jedhe yaa'u kan rakkina qabu sun rakkoo ofii sirreeffatee walitti deebi'u waaqayyo walitti isaanaa deebisu jedhaatiin tsilooti godhaafi maaliif namni bultiin nama bultii ijaaruun jechuun qalbii miti. Ijaaranii immoo diiguun baay'ee salphaadha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ijaaruutu ulfaata malee diiguun nama dhibu. Garuu akka salphaatitti miti kan bultiin ijaaramu. Yaa'u gaawwanna tokko tolchuun nama dhiba malee balleessuun nama dhibu. Waan ta'eef mana tokko yoo nan ijaarette ijaaruun isaa baay'ee si dhiba. Garuu nan diige yoo jette guyyuma tokko atti baatee diigde. Bultiin irree akkasii yaa'u ijaaruun isaa baay'ee tokko nama dhiba. Garuu diiguun isaa haaluma salphaatti diigamuu danda'a. Yeroo baay'ee immoo namoonni iccitii ofiitii fi nama sadaffaatti muudaan bultii. Yeroo baay'ee sababa bultii kan diigu iccitii ofii nama biratti dabarsanii himu. Maaliif iccitii mana keetii iccitii jechuun waa baay'ee dhagaa waan manni qabaatee deemu isa san dabarsitee namatti yoomtee namni sadaffaa sun nama biraatti hima. Iccitiin kee asuma achi babal'achaa deema. Kanaaf iccitii keessan warroonni bultii godhatan iccitii keessan nama biraatti dabarsitanii himuun hin barbaachisu. Maaliif jennaan iccitiin ofii manuma ofii keessa erga himteen booda ebelu maaf hime erga iccitii kee dabarsitee himteen booda ebelu maaf hime jettee nama san komachuu hin qabdu. Atuyyuu qabachuu dadhabdee nama sanitti himte inni akkamitti si qabachuu danda'a. Ana na ajaa'iba namni tokko waan iccitii ofii tokko fuudhee wanta dubbatamuu hin dandeenye tokko fuudhee namatti hime hin dabarsin siin jedha. Hin dabarsin yookaan namatti hin himin siin jedha. Inni maaf sitti hime maaf hin qaban yaani kan ajaa'ibe maaf hin qaban innuu qabachuu dadhabee ati akkamiin qabachuu dandeecha. Iccitiin miti wanti tokko egaa sirraa adda bahee nama biraatti bahee iccitii miti. Maaliif ree ofuma keetii ofii qophichite bara. Kanaaf aga danda'ame tokko warroonni bultii godhatan nama sadaffaa gonkumaa nama sadaffaa galchuun barbaachisaa miti. Wal dhaggeeffachuu dhiifamuu walii godhuu wal danda'u. Keessumattuu dhiifamni yoo hin jiraanne wal danda'u yoo hin jiraanne wal tuffachuu dhabu. Maaliif fakkeenyaaf tokko yeroo yoo kenneefi tokko immoo dhaggeeffachuu dhiisu wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha bara. Namoonni baay'een wal tuffatu maaliif akka ta'e hin beeku bultii keessatti kan ishiin jettee ta'a kan inni jedhee ta'a. Kuni koo bultii diiga malee ni jira. Fakkeenyaaf abbaan manaa haadha manaa yoo nagahuu ta'e haati manaa abbaa manaa nagachuu ta'e bultii diiga deema malee waan ijaaruu hin qabu. Kanaaf wal dhagahuun barbaachisaadha. Bultii keessatti wal dhaggeeffadhaadha. Isiniin jedha ashandaan irra qabadhee dhufee waa'ee kana fakkaata waa'ee sooshaal miidiyaa irra deemu akkasumas immoo warroonni hordoftoota reedii Adam taatan akkasumas haadha manaa warroonni taatan tsilooti godhaadhaaf warroonni isa jaalattanii akka waaqayyoon bultii isaa walitti deebisu haadha manaa haadha mucaasaa dhugaa baay'ee ulfaataa haadha dheeraa baay'ee tokko ulfaata waaqayyo walitti deebisu jenna. Bultii namaa keessa garuu warroonni seentanii laaqtatanii nama adda baasuuf ta'an rabbii keessa sodaadhaa duunii akka jiru.